Ijoolleen jawaar jirtu, ijoolleen achi jirtu, ijoolleen falmattootaa fi dhaabbattoota siyaasaa hundi keessan jirtu baga jiraattan jirtu jiraadhaa isiniin jira. Dhugaadha uummata Oromoo dhugaaf dhaabbatanii osoo ofii isaaniitii jireenya dhuunfaa isaanii firii ta'anii jiraachuu danda'ani. Saba isaaniif inni kaan biyyee jala dhokata, inni kaan immoo mana hidhaa lafa jalaattis dukkana keessattis wanta halkan tokko keessa buluun namatti hin mijanne keessa jireenya isaaf osoo hin taane jireenya saba isaatiif kana keessatti dararama jechuudha. Dhugaadha ituu akka Caaluufaa, akka Jawaarfaa, akka Baqqalaafaa, akka hidhamtoota siyaasaa hundumaa yoo osoo ta'anii du'a miti kunuu bilisummaadha. Waggaa meeqa jiraatanii seenaa tokko malee dhugaa saba ofii tokko osoo ifatti baasuuf hin yaadin akkuma ayyaanaa nyaatanii gaafa du'anis du'a ayyaanaa du'urra akkuma Haceefaa, akkuma Jawweefaa, akkuma Ibsaa Addunyaafaa, akkuma Taaddee Birruufaa wareegamtoota siyaasaa fi wareegamtoota dhugaa jechuudha. Akka isaaniitu ta'anii du'an kun du'a miti bilisummaadha isiniin jechuun barbaada. Nama seenaa hojjete, nama seenaaf dhaabbatu, nama dhugaaf dhaabbatu Rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha. Warri uummata warra isa du'eefis isa hidhameefis boo'aa jirtan, gubataa jirtan Rabbi jajjabina isiniif haa kennu isiniin jedha. Abshira anuma dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhani. Hin dhufti guyyaan dhugaa abshiraa hin yaadinaa isiniin jedha saba kiyya nama seenaa hojjete du'u Rabbi nu haa taasisu.